أبي هريرة رضي الله عنه قال يعني قلت لي بدنا هذه قلت مالك أبا كتابك أنا يكون بك قداس إني قول عليه يا أبا بكا قدا كنا مجا باريكا نكره مجا باريكا كنا بارته دكتور YouTube. Let's share. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وقال أن ابن نبي صلى الله عليه وسلم لما ربي إسا فارسو في ربي إسا ينفارسين أكد في جراتي أن وقال والله جت نبي كنيا لما تفكر إلى مبارك يعني قلت لي بدنا هذه قلت يا تاني مدة كتاب جديد إيه ديبو سلام عليكم كم تجي تبدي بياكيتي ما ندري من نادي ولا ندري من قال بدأ سيا ولا بدأ جيبو بدأ لفنا عارف ده بس ما يعرف ده نما كسي بيجا جديد ده وين تجدا لما ربي كفر بيجا ما ندري من نادي بدأ سيا ليشنا أنا بس كده يوم يوم ده بدأ لا بدأ كده قاعد أنا بيجي أنا بيجي كودي كان ده يوم كان karena dia kan dia mau jadi anak kamu mesti nih. مالي ماذا؟ مالي مالي في فيصل أبي تبانو ما ماركو مالي في مال بلس ما إني بلس أنا كتابك ده راجل أبا وانت جالي كورا نسي مرجين لا كتابك ده راجع أتي ساعتي بيجمع فور كتابة ما إنه مو كتاب شيء إنه مو كتاب شيء ساعتي بيجمع فور كتاب ما مالك أبا كتابك أنا يكون بك قداس إني قول عليه يا أبا بكا قدا كنا مجا باريكا نكره مجا باريكا كنا بارته دكتورته ها أبا لا سربايا بيته كنا ما كدوكان ما نرتي جاملا أبا أتي ساعتي نجمع كتاب بردو سيد كتابا أبا إذا كفى إلا للناسين أنجبا ديكا ألمي مكاتم كيسان سيوني وام سسودا ديكا نيكو ما كان قلت كتابا تيجا شوفي ميت أبا كزيتشو دوين تاني أكا إمام أحمد مسجد كم يوكي ستيجوا مماجر أنيس أكو مثلا قال فيصل جدمون برباد أكا يروسنا مو مكان كم كيسان يوم يوي وامم كان أفوجا نانا بعد رمان ورادواي أن جبيسا ملي كتاب الرتي قال فيصلي أي مكان كم كنا مسرا ما يعني أبا أكثيمتي نمي يروح الدنيا كان الرجراتو واسدي إفجرات كيساتوكو أكا إلميسا صدقا جاريا بود تقوداف أنمو قرأيات لمي إسن نيف صدقا جاريا تقوم برباد صدقا جاريا قرآن جنو إلا صدقا جاريا نتيجتو نتجفت كنو يونان جولي إتيكم كو تبرتي يكا مجابري دبرتي يونان جولي بوتا كان كو موريتون تي أمتي ناكستي صدقا باستي كني تيجت أما تمبرتي أجمالي صدقا جاريا مالو نتيجت وتمبرتي بريز مالي سايبوتي miti gabba isin barumsa addunyaa qofa abbootaa kennaa jirtan kanaafuu jennaan ani immoo barumsa akiraas kan addunyaas waliin baradhee bakka guddaa ga'uun barbaada kanaafuu jennaan abbaa bakka nagaadhaan taa'ee darasummaa deemeetan qara'eetan guyyaa tokko mana kanatti nan deebi'an ta'a qalbii natti hin cabinaa nan deema Desa deemu nagaatti deemuufi deemeera abbaa kurba nagaadda Abang ni mal beli sema isa kana tu duri jete kuno la siki kabita mani daras Quran kare mane ma mal gode ni quraana qaree malee maal godhe isa kana tu duri jete kuno na argan jirtan la siki ra ofin be kunu sure kana dala ni ma abba kuno kana itu abitan ni semua tu wango ni ma di isa tikatu sin kurba kai kitaabam siapa sirrii jettee gurbaan kun an sabiyyiidha jedha si kanan ati tikkaara gurbaan sirrii Motorisi bete ko. Kai motora si akan kai lafa sikit kai. Mana balik sebab aku mati ni jadal. Sirki lafa kai. Jurne marga ni tuar kuno. Jole lafa tak. Kuno warra motori makina bite biya lati amko kuno motorisi bete bridge ergana jette. Bete beri motora beri haram mana ko tiatu. Kuno mucakan budi gara baftani.
Si kan balleesse mucaa kan koo gadi qabi. Gadi. Amma takkaatu si. Daaf. Gurbaa isiin sabiyyiidha jedhee tuffadhuti. Gurbaa ishee dheeraa baazaa fi caalfana caalaatti. Ilma koo. Abeet abbaa. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa Akkam? rahmatullah. Akkam isin Fayyaadha? nagaa namti. Jirta? Baay'een isin yaada abbaa eeguu. Ani si yaadera ilma koo. Qalbiin atti hin cabne miti abbaa. Qalbii sitti hin cabne hafootu naa jedhanii sitti balleesse malee ati maallatti balleessitee miti ilma koo. Waa tokko iyyuu qalbii diqqanatti cabdan jedhee namni sodaataadhaan immoo. Lakkiyaan qalbii sitti hin cabne ilma koo ammoo bareera ammoo waa hundayyuu. Waa hundayyuu bareera iddeen kakkeetis naa mul'ateera. Eessaa fiddan isin immoo? Kitaaba garaadha? Ishoo kota taa ammatumaa wayituma taa. Ijoo seera wayitumadhaan na dhaggeeffadhaa. Seerichi Faisal isin lamman qaraasisee amma beekumsa isaa isin qaraasa. Isinis immoo ati silkii kan keessan lafa keessee. Silkii isaa maaliin jala jettee oonlaayinii moo maal na arrabsite moo waan isaan beekuyyuu oonlaayinii moo maal jettee iyyuu isas dhiistee silkii kan kee lafa keessee quraana isa biratti qara'uu. Atis gurbaasin kun barnoota addunyaa sa'aatii 24 akkas jette barreessitu dhiisiti irraa qannasii bituusi yeroo sa'aatii qur'aanaaf kennu qur'aannis barbaachisaadha waan ta'eedha ani yoo ofittiin gaabba kun qur'aana qara'uu dhiisu kootiin baay'ee natti dhaga'ama kanaafiyyuu yoo isin qur'aana hin garaatan ta'e immoo haadha keessanii nyaata ittiin kennin isin jedha mana kanaan isin baasa dhaggeeffadhaa hundi keessanii sirriitti qur'aana qaraatanii darajaa guddaa akkasii geessan immoo andu'aa isiniif godha haadha keessanii waliin isinii dhageessanii hin qaraatu miti sirriitti hin qaraatu miti atis surree kana ofitti baas lammata akka surree kana sitti argine atis immoo qaxxilatti mataa kee gad qabadhuti an Faisaliin caaleera maaloo si gitti dhaab amma gurbaa isii kana yoo taate ati irraa qaraatii baruu waa tokko rakkoon qabu waa tokko itti ijoollee kunuunsa biyyiidha kana jalan taa'ee qaraa hin jedhe kun sabiyyatu si caaleera beekumsaan akan gafataati kuno maqaa isaa balleessaa ta'e kunoo quxisummaan keessa yeroo si jalaa kee qur'aana kitaaba jedhee kitaabatti cinqamu ati sitti nagaamu hamma har'aa kaastanii Faisal isin qaraasisaa sirriitti isinis immoo jala barachuu qabdu bakka ijoolleen koo ammaa isaanii beera waan ta'eef gara manaa deema. Ishiigaa abbaa. Gara masgiidaa. Gaabbii fi eegeen dugda duubeedhani isin doombara keessan kaleessaa irraa barattanii akkan har'aa ijoollee obboleewwan kan koo kana qaraasisuufis carraa guddaa gatii naa hundanii jennaan galanni kan rabbiiti alhamdulillaahi rabbil aalamiin jecha kanaafuu jennaan nuti ummanni islaamaa kan nuti boodatti hafnee jirruu fi diiniidhaa fi barnoota diiniitii fi kan ammayyaa wal qabsiifnee wal faana deemsisuu dhabuu keenyaan boodatti hafnee jirra. Yeroo nuti kan diinii duuniyaa qofa duukaa fiigne jennu kan diinii keenya gatii hin beekne jennaan waan diiniin kan keenya irraan dhorku hin beeknu kanaaf haqam namaa miidhaa jirra. Akkasumas immoo kan duuniyaa kan akiraa duukaa qofa immoo yeroo fiigne jennu wanta kan addunyaa jedhu gatii hin beekne jennaan boodatti hafnee jirra. Kanaafuu jennaan nuti ilmaan muslimaa bakkuma jirrutti iyyuu wal qabannee barnoota diiniitii fi duuniyaa wal faana deemsisuu hin dandeenye. Kanaafuu jennaan du'aa keessaniin nu gargaaraa isin abbaa jennanni iyyuu miila keessan jalaa argama. Kanaafuu jennaan du'aa himaan nu gargaaraa ishee abbaa. Ishii ilmaan koo du'aa isiniif hanqadhaa nama caalaa nama hotta'a bulchaa biyyaa rabbisina godhu diiniidhaan duuniyaadhaan tokkoffaa waannaa rabbisina godhu hundayyuu hunda caaluu malee ilma abbaa caaluu malee ilma abbaa dhaalu rabbiin isin hin taasisin ilma abbaa caalu ta'a guddadhaa ijoollee guddina xinneen hin qabne rabbisina godheessu. الحمد لله رب العالمين اللهم صل ishii gaabbaa gara masjiidaa deemna. مسجد ديما Gurbaan nuun سورة كنا باس تكاد سورة كنا باسي مسجد ديما أنا ننفاتي الماغا كوكن ربين بران أبد ربين جنة الفردوس نكنو ربين جرينيا دنياس جرينيا أكراس ربنا لافسو الماغا كوكنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا